Kabajamtoota uummata Oromoo fi uummatoota biyya keenyaa hundumaaf duraan dursee baga booqaa birraa bara 2017tiin isin gahe akkasumas baga gammanne isiniin jechaa ibsa dookumentarii filmii Ateetee ayyaana hawwataa kan isin beeksisnu ta'a. Ammaas irra deebuudhaan uummanni aadaa fi sirnichaa baga gammaddan baga gamman. Akkuma uummatoota Afrikaa uummanni Oromoo aadaa, duudhaa fi seenaa isaa karaa afoolaa fi karaa qabatamaan dhalootaa gara dhalootaatti daddabarsaa yookaan dabarsaa turuu isaa ni beekama. Seenaa afoolaa yookiin qabatamaan daddarbaa dhufe nu bira gahe kana ammoo haala dhaloota haaraa barsiisuun hojjechuun dirqama keenya hundaati jecha filmii dookumentarii aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo yookiin falaasama uummanni Oromoo addunyaaf gumaache keessaa sirni Ateetee isa tokko kan ta'e kana haala gaariin eebbisiisuuf qophii isaa hundi xumuramee eebbaaf kan dhihaate gamanumaan isin ibsuu barbaanna. Dookumentariin kun sirni gadaa sirna guutuu fi sirna mirga dhala namaa bira darbee sirna uumamaa waaqaaf lafa jidduu jiru eeguu ta'uu kan ibsuu fi sirna siinqee fi wayyooma dubartootaa kan ibsuudha. Dabalataan dookumentariin filmiin maqaan isaa Ateetee ayyaana hawwataa jedhamu kun kan sirni gadaa sirna guutuu ta'uu isaa fi sirna uumamaa waaqaa lafa jidduu jiru eeguu kan dubartoota wayyoomsee sirna siinqee kennee fi sirna gadaa yookaan sirni gadaa guutuu ta'uu isaa kan agarsiisudha. Kana malees dookumentarii kana hojjechuuf waggaa 2 kan fudhate yoo ta'u namoota bebeekamoo hojii qo'annoo fi qorannoo aadaa Oromoo irratti hojjetan addunyaaf beeksisaa turaniin kan hirmaachisee fi hawwata siinqee artistootaan dabalamee kan hojjetamedha. Isaan keessaa namoota akka Aaddee Saaraa Duubee, Aaddee Nuuree Hanfaroo, akkasumas Girjaa Aannotaa, Obbo Leenin Quutoo, Dr. Muhammed Maammoo, Miss Haliima Abdurrahmanii fi muuziqaa dookumentarichaatiin artisti Bassaa Kadiriitiin kan hojjetame yoo ta'u akkasumas qindeessaa muuziqaa beekamaa biyya kanaa kan ta'e artist Kaamuzuu Kaasaatiin qindeeffameera. Walumaa galatti dookumentariin kun hojjetamee xumuramuu fi qarshii miliyoona 4 kan fixe yoo ta'u iddoowwan hawwatoo biyya keenya ta'an keessaa Finfinnee, gaarreen ikooturizimii, aanaa Adaabbaa fi Dodolaa fi gaarreen Baaleetti kan waraabamedha. Hojii kana ammoon bareechee qulqullinaan akka inni gabaa addunyaatiif dhiyaatu kan karaa daayirektingiitiin Roobsan Waabeetiin kan dalagame yoo ta'u karaa Nuubiyaa Filmi Piroodakshiidhaan ammoon addunyaaf kan dhiyaatedha. Hojii dookumentarii kana milkeessuu fi jalqabaa hanga dhumaa dhaabbilee dhuunfaa fi akkasumas waajjiraalee mootummaa kanneen akka Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, Koomishinii Turizimii Oromiyaa, Giddugala Aadaa Oromoo fi Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromiyaas qophicha kana keessatti hirmaachuuf abbaan filmii qopheesse galateeffateera. Dookumentarii haalaan bareedaa fi hawwataa ta'e kun bakka aangoonni mootummaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi artistoonni bebeekamoon biyya keenyaa argamanitti hoteela Sharaaten Addis Finfinneetti fulbaana 8 bara 2017 bifa ho'aa ta'een haala gaariin ni eebbifama. Kanaafuu jaallattoonni aadaa fi artii hundi keessan guyyaa jedhame kana irratti affeeramtaniittu horaa bulaa deebanaa.